Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalal dhugaa nagaa fi fayyaan bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jedhe. Har'a gaafii wayii isin gaafadheetii deebii ammoo gara dhumaa irratti isinii himaa jira. Gaafiin kun kan ilaallatu dubartoota. Dubartoota akkam jirtu? Gaafiin kiyya kaardhaa dhiirri dubartii tokkorraa maal jaalatti jettanii yaaddu? Deebiin gaafii kanaa baay'ee isin ajaa'ibsiisuu danda'a. Qaama bareeda jaalatu jettanii yaaddu? Dogongortaniirtan. Fuula bareeda jaalatu jettanii yaaddu? Dogongortanii jirtan. Wanti dhiirri tokko jaalala keessatti, jaalala itti fufiinsa qabu keessatti dubartii tokkorraa jaalatan inni guddaan kan jalqabaa kabaja. Dhiirri tokko dubartiirraa jaalala keessatti kabaja argannaan baay'ee dubartii sun jaalatti. Wanni biraas jiraachuu ni danda'a, garuu guddaan kana. Qophii har'aa xumureen jira. Hanga qophii biraatii wal agarrutti viidiyoon kun isinitti tolaan laayikii gochuun dagatinaa. Yaada qabdan ammoo bakka komentii sunitti naa barreessaa. Namoota chaanalii keenyaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuun dagatinaa. Hanga qophii biraatii wal agarrutti nagaan.